Akkam jirtan hordoftoota kee raadiyoo Rooti bakka jirteetti nageenya Oromummaa kan kosinaa gahu egaa obboleeyyan kan karaa YouTube kanaan torbaawwan sadiin takkaaf irraa badee ture. Haaluma yerootiif yookaan hojiidhaaf badee ture amma walitti deebinee jira. YouTube kiyya irratti wantoota adda addaa qophiilee adda addaa babbareedaa qabadhee jira kutaa kutaadhaan isinii dhiyeessa. Haadha immoo dhaamsa weellistuu teennaa ilfinash qannoo haadha keenya gootittii teennaa isinii dabarsuu dhufee jira. Karaa page yookaan Facebook hawwiitiin yookaan mucattiisiitiin gadhiifamee ture garuu immoo haati teennaa ilfinash qannoo namni ilfinash qannoo jaallanne jira jedhee yaadu dhaamsa kana Jawaar Muhammad Baqqalaa Garba Hamzaa Booranaa Kulleel Gammachuu ayyaanati akkasumas immoo hooggantoota Oromoo manneen hidhaa keessatti beela'anii bultii soddomaadhaaf sooma isaanii nyaata malee jiraataniif nagaa waan jetteef sagalee kana guutuu isaanii qabadhee dhufee jira. Kanaafi hamma dhumaatitti dhaggeeffadhaa jechuun abdii kan kooti. Warroonni YouTube kan kootiif haaraa taatan subscribe godha. Warroonni immoo haaraan ta'in warroonni ana wajjin turtan bagana wajjin jiraatan jedha abdiin qaba. YouTube kan koo subscribe godhuudhaan na hordofaa jedha. Akkam jirtu Oromoo fayyaa keessanii warri biyya keessaas warri biyya alaas naguma jirtu akkam jirtu keessumattuu dhaamsan qabaa. Akka haadha Oromoo tokkotti ani isin caalaa beekan isin gorsatuun taane waan manatti dhaga'ameefanii haasa'uu barbaade amma ammaatti illee waan callisee hin fooyya'aa jedhee man dhaggeeffadhee waan nama gaddisiisudha. Waa'ee Oromoota qabsaa'ota mana hidhaatti nyaata lagatanii baay'ee miidhamaa jiran kananii dhaamsa dabarfachuu barbaada. Dhaamsa koo ittiin naaga'a yoo isaan argachuu dadhaban illee adaraa warri itti dhiyoo jirtan warri bira dhaquu dandeessan. Yoo jiraattan saba keessanii bu'aa buuftu. Akkasittiin warra faallaa gammachiisuun barbaachisaa miti. Adaraa keessan Oromoof qabsoon hojjettanii yoo yaaddaniitu kana gootanii ammallee qabsoo uummata Oromoo xinnoo tarkaanfachiisuudhaaf akka nuu turtan akka nuu jiraattan akka nuu damdamattan waan barbaannuuf waan hin barbaaduufan adaraa keessan isinirra beekee miti beektanii isintu qabsoo kana geggeessaa jira. Haa ta'uuti immoo jiraachuu keessan waan hin hawwuuf adaraa keessan lubbuu keessan akkasin hin miinen isin gaafadha. Keessumattuu jaarsoliin biyyaa abbootiin gadaa warri amantii haati siiqqee hundi keessan ola deemaan dargaggeessi shamarran maaloo adaraa keessan akka aadaa Oromootti akka sirna gadaatti akkaataa isaanitti nyaatanii lubbuu isaanii oolshannuuf yaala. Warri tajaajila laattaniif warri akkimii fayyaa taatan adaraa keessan hundi keessan dhala Oromoo kan taatan dirmadhaa fi akkuma taatan ta'aati dhiphadhaati lubbuu isaanii nu oolshaan isiniin jedha. Kanuma dhaamsa dabarfachuu barbaada. Ijoollee koo wajjiniin dhaamsa dabarfadha. Dhaamsa maatii kooti kuni fayyaa ta'a galatoomaan isiniin jedha. Amma immoo sirba qabsoo tokko irra isinii keenya nu dhaggeeffadha. Maabatanii taphankaatanii buufachuu wayyaa wal gargaaranii nu ga'eera hoo kan kanaan dura buufachuu dhagaa malaambaa ofirraa kunis ba'a sunis ba'a egaa nugaa nu nuffineerra habuunurraa gaddes ba'a kaleessis ba'a har'as maaliif salumata nu baachuu malee baachisuun bennu mirga argannee maaliif hin feenu yaalmaan Oromoo hundi keessanii tokkichummaadha harreen keessanii jiraachuu manna fe'umsa baannee ni tarkaanfannaa haa tokko taane nuyyuu qonnee nuyyuu haamnee harkaa duwwaa hormaaf laannee hanga yoomiitti dandeenya habuunurraa ba'aan keenya kunis ba'aa ulfaataa kamiin kamirraa buufanna laata namni keenya nu fayyada kamtu nuuf tolee kamtu nuuf ta'a nu taamayyaannu dabala jennu kan namaan feenu keenyan gadhiifnu waan fedhaa dhufu
eenyuyyuu dugdii keenya hanga yoomiitti dandeenya nu ga'eera hoo nu seenerra habuunurra ba'aan keenya habuunurra 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 ba'aan keenya habuunurra 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 Rabbi nurra habuusu nurra habuusu yaa hunduma isaanii bakka jiranitti Rabbi umurii isaanii nuuf haa dheeressu warri jirru immoo wal gargaarree lafa jirruuti wal hammannee kaanee isaan bira dhaabbachuun dirqama keenya dirqama oromummaa qabna hundumtuu dandeettii isaatiin wal bira dhaabbachuuf dirqama qabna akka maatiitti dhaamsi keenya kana hundumtuu akka dandeettii isaa injifannoon kan uummata Oromooti. injifannoon kan uummata Oromooti. Miti naayil. Eeyyee. Galatooma. Goota baddaasa yoo dhabne wayyo. Akka bishee garbaa goota roorroo diduu eessaa fiduu. Wayyo. Akka lemoo qilxuu hayyuu gaaratti hafee waa madafee.